Magaalaa Shaashamannee keessatti guyyaa jimaataa maaltu ta'e? Odeeffannoon sirrii isa kanaadha. Mana barnoota Lidistaar keessatti barsiisaan ispoortii maqaan isaa Dammaqa Kaasaayee kan jedhamu barataa irraa quraana fuudhee darbuu waliin wal qabate odeeffannoo isa sirrii ta'e barataa kutaa gochi kun itti raawwatame irraa odeeffadhee jira. Isinii dhiyeessaan gaxumuraa na waliin ta'a. Manni barnoota Lidistaar kun magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko naannoo 30 jedhamutti argama. Baruma baraan jibbiinni barattoota musliimaa fi amantaa musliimaaf qabu dabala adeemaa jira. Dubbichi akkana guyyaa roobii darbe viidiyoo namichi dhiyeenya kana ergamaa rabbii nageenyi fi rahmanni isaan irraa jiraatu arrabsee sana irratti barattoonni lama daree keessa ta'anii dhageeffataa turan. Sana booda barataan musliimaa tokko isaan akka cufanii fi itti seenee isaan gaafate. Ijoolleen sunis cufuu caalaa sagalee itti dabaluun deeggarsa gocha sanaaf qaban mul'isuu bira darbanii isaanuu nabiyyi kennaa arrabsuu eegalan. Achumaan walitti bu'iinsi uumame. Ergasii ijoollee erga adda organii booda bakka bu'oonni barattootaa yookaan amiirran maanaajara mana barnootichaa dubbisan. Maanaajarri kunis anatu sirreessa jedhee dhimmicha irraa hubatee galatoonfatee yeroo gabaabduutti nan xumura jedhee ijoollee geegeesse. Garuu guyyaa kamisaatti deebi'anii gaafatanis hin xumurre jechuun dubbii harkaa xiqqeessee ture. Maanaajarri kun walumaa galatti beellamaan dubbii kana laamsheessuuf waan kaayyeeffateedha. Barsiisaan amma quraana darbe kun ispoortii barsiisa. Gaafii hawaasa musliimaa irraa barattoonni shamarranii uffata isaanii mulqatanii akka ispoortiin baanee qabxii isaanii tooftaa biraatiin akka guutamuuf gaafatanii bifa assaayimentii yookiin teestii haa ta'u jedhamee ture. Kallattii kanaanis qormaata inni qopheessu walakkaa deebisuu miti dareen guutuun zeeroo fa'aa argata. Barattoonni kunniinis dhimma kana maal wayya jedhanii barsiisaa yoo gaafatan innis yoo dadhabdan dirreetti ba'aa hojjedhaa jecha itti qoosaa ture jedhu. Ergasii guyyaa jimaataa bilbilli viidiyoo jibba islaamummaa irratti qaamota isaaniitiin qophaa'ee sa'aatii ijoolleen salaataaf baatee irratti waliif dabarsaa waan jiraniif bilbilli akka sakattaamuuf taasifame. Barataan kamuu akka seera mana barnootichaatti bilbila qabatee hin seenu. Kana sababa godhachuun sakatta'uu eegalan. Erga sakattaamuun isaanii dirqama ta'e barsiisonni amantaa musliimaa mana barnoota kana keessatti waan jiraniif isaan waliin ta'anii sakatta'uu qaban ture. Sababbiin isaas quraana rabbii kana namni amantaa biraa fi namni xahaaraa yookiin qulqulluu hin taane kamuu harkaan tuquu hin qabu. Baay'ee dhoggama. Osoo kana beekanii barsiisota musliimaa ofitti makuu dhiisanii namoonni sadan kunniin yookiin tokkoffaa dureessaa Anshoom itti gaafatamaa waliigalaa mana barnootichaa, lammaffaa Xilaawun Taaddasam daarikteera haayaskuulii, sadaffaa Dammaqa Kaasaayee barsiisaa ispoortiitiin sakatta'uu eegalan. Akkuma daree seenaniin dureessaa Anshoo kan jedhamu kun boorsaa barattoota shamarranii kan quraana keessa jiru fuudhee jalqabatti yaadee seenee sakatta'uu jalqabe. Ergasii boorsaa tokko keessa quraana fuudhee teessoo irra kaa'ee jidduudhaan barataan tokko harkaan hin qabinaa jedheen. Achumaan hogganaan waliigalaa kun barataa kana arrabsee matatti baadhuu zoorifaa jechaanii ture. Ergasii barsiisaa Dammaqa Kaasaayee kan jedhamu kun boorsaa lammataa keessaa quraana erga fuudhee booda teessoo biraa irratti darbate. Barattoonni taateen kun irratti raawwatamee jiru kutaa 10ffaa A baratu. Odeeffannoo kanas isaaniirraa funaannadhe. Erga taateen kun ta'ee booda barattoonni hundi isaanii alatti wal gurmeessuun gaafii mirgaa gaafachuu jalqaban. Waan isin dinqu keessa magaalaan Shaashamanneetun hammattuu diinii islaamaa kan taate tana keessatti maanajimentiin guutuu mana barnoota Lidistaarii kana nama amantaa musliimaan alaa namoonni amantaalee biroo hundi wal duraa duubaan aangoo ni qabu. Sababbiin guddaan ka'umsa rakkoo kanas isa kanaadha. Fakkeenyaaf akka rakkoo guddaa qabu kan dubbatamu hogganaa waliigalaa kan ta'e dureessaa Anshoo kan jedhamudha. Inni maal godhe kan jedhuufi tokkoffaa barattoota ergamaa rabbii arrabsan dhal jedhee dareeyyuu baasuu dhiisuun dhimmicha furuu caalaa tuffachuu isaati. Lammaffaa quraana darbame kanaafis sababa kan ta'e isa jechuun ni danda'ama. Sababbiin isaa osoo inni mucaa quraana hin tuqin barsiisaa jedhe sana arrabsuu dhabe barsiisaan ispoortii kun quraana fuudhee hin darbu ture. Inni sadaffaa immoo sakatta'iinsaafis osoo barsiisota musliimaa dursee fayyadamee jiraate rakkoon kun hundi hin dhufu ture. Walumaa galatti uummanni musliimaa mana barnootaa waan hin qabneef moo
ijaaruu waan hin dandeenyeef moo mana barnoota musliimaa yookiin walqixxummaan barsiisan waan hin jirreef moo maaliif maqaan isaanii mana barnoota gochii fi seerri isaanii mana amantaa fakkaatu kanatti ilmaan isaanii barsiisan? Kun namoota amantaa isaaniif quuqama qaban hundaaf gaafiidha. Xumura irratti seerri dhimma kana bifa qaamota biraatiifis barnoota akka kennutti tarkaanfii madaalawaa irratti akka fudhatu gamanumaan isaan gaafanna. Waa'ee mana barnootaa kana jibba inni amantaa musliimaa irratti jalqaba irraa kaasee hanga ammaa qabu kutaa itti aanutti qoradhee isinii kan dhiyeessu ta'a.